Kristos akka arjummaa fi akka jaalala isaatti qaraanii irratti nuuf taasise yaadannee fuul keenya al tokko mallatteeffannu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa nutti ilaalee osoo nutti hin dheekkamin, akka arjummaa fi akka jaalala isaatti yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo waamnee warroota amantii isaaniitiin cimanii, warroota fuuldura Waaqayyoo dhaabbatanii, Waaqayyo biraallee immoo araarsummaa nu kadhatan haadha isaa kabajamtuu Dubroo Maariyaamii, wareegamtoota isaa, qulqulloota isaa hunda isaaniiyyuu akka Waaqayyoon isaan kabajetti kabajaan keenya, nageenyi keenya isaan haa qaqqabu. Egaa maatii Waaqayyoo ijoolleen Sillaasee maqaa Gooftaatiin maqaa Sillaaseetiin eegallaa. Akkuma yaadatamu kana duraa koorsii sirna uumamaa jedhu wajjin ilaalaa turreerra. Waaqayyoon abbaan keenya uumaan keenya guyyaa dilbata addunyaa kana uumuu akka jalqabee seera uumamaa boqonnaa 1:1 irratti Waaqayyoon jalqaba lafaa fi samii uume jechuudhaan kitaabni qulqulluun, kitaabni mana kiristaanaa keenyaa waa'ee uumamtootaa hin dubbata. Waa'ee uumamtootaa kutaalee adda addaatiin adda qoonnee ilaallee har'a immoo guyyaa 8ffaa kan wajjin ilaallu sanbata duraa jedhamteetoo kan waamamtee guyyaa 7ffaadha. Sanbata duraa yookiin qidaamee jennee nuti waamnu kanaadha. Uumamtoonni hundumtuuyyuu guyyaa dilbatarraa eegalanii hanga jimaatatti xumuraman. Uumamtoonni kunniin gosa gosaan akka manni kiristaanaa keenya lakkooftutti uumamtoota 22 jenneerra. Uumamtoota kaniin Waaqayyoon erga uumeen boodatti guyyaa 7ffaatti boqatee jedha. Kanaafuyyuu guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu guyyaa 7ffaa sanbata duraa qidaamee ishee jennu sana wajjin ilaalla jechuudha. Qidaamee keessatti immoo maaltu raawwate? Maaltu ta'e? Waaqayyoon maal godhe? Boqate yoo jennu maal jechuudha? Har'a hoo sanbata duraa sana hin kabanya moo hin kabanyu? Akka mana kiristaanaa keenyatti akkamitti ilaallama? Isa jedhu sana wajjin ilaallamaatii Waaqayyoo guyyaa sanbata duraa guyyaa 7ffaa jedhamteetoo waamamti. Guyyaa kaniin dilbatarraa eegallee hanga jimaatatti yoo lakkoofne guyyaa 6 ta'a. Qidaameen yookiin sanbanni duraa immoo guyyaa 7ffaa taati jechuudha. Kunis guyyaa dilbata Waaqayyoon uumamtoota itti uumuu jalqaberraa yoo lakkoofne sanbata jenna jechuudha. Sanbata jechuun guyyaa boqonnaa jechuudha. Hiikaan isaa sanbata yoo jennu guyyaa boqonnaa jechuudha. Sanbata kamtu guyyaa boqonnaa jedhama isa jedhu immoo fuulduratti wajjin ilaalla. Guyyaa kanatti Waaqayyoon uumamtoota 22 uumuudhaaf yaadee hunda uumee raawwatee galmaan ga'ee ni boqate jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 2 irratti sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Guyyaa 7ffaan uumamtoonni waan ittiin uumamneef guyyaa faayidaa hin qabne jedhamtee akka hin tuffatamneedhaaf Waaqayyoon guyyaa kanatti immoo itti boqatee kabajee jechuudhaan manni kiristaanaa keenyaa ni barsiifti. Waaqayyoon kabajee isheetti
ni boqatee jedha. Hamma ulfinna ishee kan hubannu Waaqayyoon akka isheetti boqate akka ishee kabaje yoo yaanne fi ummata Waaqayyoo kan jedhaman Israa'eloota warra fooniitiif jechuudha. Ajajoonni kurnan yoo isaaniif kennamullee ajajoota kurnan keessaa ajajni tokko Waaqayyoon akkana jedhee jira. Guyyaa sanbataa kabajaa jedhe. Guyyaa sanbataa Waaqayyoon kabajaa jedhee ummamtoota hundatti ajaje keessaa guyyaan kun guyyaa sanbata duraa yookiin guyyaa qidaametii jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8, seera lakkoofsa boqonnaa 15 lakkoofsa 32 irratti hin dubbata. Irrasni deebi'aa seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8, seera lakkoofsa boqonnaa 15 lakkoofsa 32 irratti hin dubbata jechuudha. Guyyaan kun kabajamuu akka qabu. Guyyaan kun guyyaa kiristaanonni jalqabaa fi warroota Israa'eloota warra fooniidhaaf Waaqayyoon kan ajaje. Israa'eloota warra foonii jechuun maal jechuudha? Yoonaan jettan warroota kaakuu fayyinaa galee fi garuu warra hin fayyine jechuudha. Maal jechuu kiyyaadha? Namoonni akkuma yeroo duraa wajjin ilaallee waggoota 5,500 ilmaan namaati irratti murtoon raawwatee ture. Addaamidhaan Waaqayyoon waan hin nyaatin jedhu san nyaatee du'a bara baraa ilmi namaa ofitti fide waan ta'eef waggaa 7 bichaadhaaf gannat keessa akka jiraates ilaallee turre. Waggoota saniin booda ilmi namaatii fi Waaqayyoon adda ba'anii turan waan ta'eef waggoota 5,500 booda immoo garuu ilmoo keetirraa dhaladhee sin fayyisa jedhee waadaan seennameefii jira waan ta'eef waadaan sun eeggamee hanga gooftaan keenya fayyisaan keenya uumaan keenya Iyyesuus Kiristoos dhalatee nu fayyisutti warra jiruu jechuudha. Yookiin immoo ijoollee Abrahaam jedhamanii warra waamamanii jechuudha. Israa'el warroonni jedhan ijoollee Yaaqoob jechuudha. Yookiin maqaan Israa'el jedhu kun yeroo jalqabaatiif Waaqayyoon maqaa masootiin eenyudhaaf kenne? Yaaqoobiidhaaf kenne. Yaaqoob immoo ilma Isaaqi, Isaaqi immoo ilma Abrahaami, Abrahaamiidhaan immoo Waaqayyoon waadaa tokko seeneefii ture. Waadaa akkamii seene? Maatii Waaqayyoo ijoolleewwan kee wajjattoota kee hunda isaaniituyyuu dhaqna qabi yookiin kittaani jedheeni. Dhaqna qabuun kun yookiin kittaannan kun immoo waadaa anaaf si jidduutti bara baraadhaaf itti jiraatudha. Warri kittaannamanii ijoollee koo jedhamu, warri kittaannamne immoo alagoota yookiin orma jedhamu jechuudhaan Waaqayyoon waadaa kana Abrahaamiif seene. Abrahaam illee immoo haaluma saniin warroota mana isaa keessa jiraatan wajjattoota isaa, firoota isaa, Israa'eloota warroota jedhaman kana kittaanee jechuudha. Kittaannan har'a immoo maaliidhaan bakka bu'ee nuun jedha wangeelli? Cuuphaadhaan bakka bu'ee jedha. Akkuma har'a nuti cuuphamnee ijoollee Sillaasee itti taanu yookiin mucummaa Sillaasee itti argannu bara sanitti immoo warroonni Israa'eloota warra foonii jennuun sun jechuudha kittaanamuudhaan ijoollee Waaqayyoo itti ta'u jechuudha. Walumaa galatti Israa'eloota jechuun warra waadaan seennameefii jechuudha. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos nan dhaladha yoo jedhu raajonni yoo dubbatan raajonni kun hundi isaaniitu maal keessaa ka'aniiti? Warroota Israa'eloota jedhaman kana keessaa jechuudha. Ka akka Isaayyaas, ka akka Ermiyaas, ka akka Iyyaasuu, ka akka Musee hundi isaaniitu uummata kana keessaa warra ka'eedha jechuudha. Isaaniin abboommi kurnan Waaqayyoon kenneefii ture. Abboommiiwwan kurnan keessaa inni tokko maal kan jedhudha? Guyyaa sanbataa kabajaayii kan jedhudha. Guyyaan sanbata jedhamte tun immoo guyyaa kami gaafa jettan? Gaafa qidaameeti jechuudha. Yookiin sanbata xinnaa yookiin sanbata duraa ishee jennu san akka ta'e kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Uumamtoonni guyyootii biroo keessatti argaman ilma namaaf faayidaa akkuma kennani boqonnaa guyyaa sanbataa dura argames ilma namaaf baay'ee kan fayyadudha jedhu. Maal jechuudha isinitti fakkaate?
Waaqayyoon dursee ilma namaas ta'ee beelladoonni namaaf faayidaa kennan boqachuu akka qaban inni waan beekuuf dursee Waaqayyoon guyyaa kanatti uumamtoonni hundumtuuyyuu akka boqatan taasisa jechuudha. Kanaaf ilaka seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti Waaqayyoon guyyaa torbaffaa eebbisee ishee qulqulleessisi jedha. Ilaa kiristaanota guyyaan Waaqayyoon guyyaa torbaffaa guyyaa kamiidha? Qidaamee yookiin sanbata dura jechuudha. Eebbisee ishees qulqulleesseera. Eebbiseera qulqulleesseera. Ammallee immoo akkana jedhee dubbata. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8 irratti guyyaa sanbataa akka ulfaattuuf yaadadhu jedha. Maal jechuudha? Guyyaan sanbataa akka kabajamuuf yaadadhu. Kabajuu jechuun maal jechuudha? Amma guyyaan sanbataa kabajuudha jechuun maal jechuudha? Guyyaa sanitti wantoota foonii osoo hin taane lubbuudhaaf waan si fayyadan, wantoota hojii gaarii ta'an, wantoota hojii gaarii Waaqayyoodhaan walitti nu fiduu danda'an hojjedhu jechuudha. Malee cimoo jedhaatoo taa'aa ciisaa jechuu akka hin taane kiristaanonni hubachuu qabnaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf guyyaa sanbataa maatiin hundi, hojjettoonni, loowwan hundi guyyaa itti boqotanidha. Keessattuu iyyuu ijoollee kiristaanotaa hin beektu hundi keessanuu iyyuu baadiyyaa yoo deemne amma abbootiin keenya guyyoota kaniin hin kabaju. Guyyoota kaniin hin qotani. Qotiyyoon illee guyyaa itti boqotuudha. Harree illee fardi illee guyyaa itti boqotuudha. Amma hafaa dhufe malee beekne jenneeti abboommii Waaqayyoo cabsaa dhufne malee abboonni keenya durii waan kana raawwatu turan. Guyyaa kana guyyaa itti bishaan iyyuu itti waraabne turan. Garuu wanti sun akkam kan jedhu immoo booda hojiin laalla. Amma nuti kaakuu haarawaa keessa waan jirruuf kaakuu haarawaa keessatti immoo sanbanni kan uumamte namaaf malee namni sanbataaf hin uumamneedha kitaabni qulqulluun. Maal jechuudha? Namatu sanbata to'achuu qaba malee sanbanni nu to'achuu hin qabu jechuudha. Kana jechuunis maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf nuti mallaqni yookiin qarshiin nuuf uumame nuti uume malee qarshiin nu uumne. Qarshii san kan ajajuu qabu, qarshii sana kan itti fayyadamuu qabu nuudha jechuudha. Kanaaf guyyaan sanbataallee cuma jenneetuma guyyaa itti ciisaa oollu, guyyaa yookiin mana araqee itti oollu, yookiin guyyaa mana biiraa itti oollu, guyyaa yookiin immoo hojii gadhee itti hojjennu osoo hin taane guyyaa hojii gaarii jireenya kiristaanummaatiin namoota dadhaban itti qarqaaru. Jireenya fooniitiin osoo hin taane jireenya lubbuutiin gatii itti argannu guyyaa itti hojjennuudha jechuudha. Guyyaa itti hojjennuudha. Kanaaf guyyaan kun adda ta'eetoo kaawameera jechuudha. Walumaa galatti hojii firiiwwan kana hundaaf isa argamsiisu hojjechuudhaaf namni fayyaan isa kan eeggame, fayyaan isaa kan eeggame, humni isaa kan jabaatee fi sammuun isaa kan tasgabbaa'e akka ta'uuf Waaqayyoon guyyoota saniin guyyoota 6 hojjetee guyyaa torbaffaa itti boqotu jedhame jechuudha. Mi'aan hundi keessanuyyuu beekuu dandeessu. Guyyaa mara fakkeenya hojiirra yoo oolle hin dadhabna. Wantuma yaannuyyuu jechuudha. Yaanni keenyaan yoo laabada. Boqanneet immoo itti deebinaa jechuudha. Kanaafidha Waaqayyoon ilmi namaa akka miidhamne waan barbaaduuf guyyaan kun guyyaa boqonnaati jedhee ilmaan namaatiif kennee jechuudha. Abboommiiwwan kurnan keessaa tokko isa kamiidha jechuudha? Sanbata kabajaa isa jechuudha. Kanaafidha guyyaa kanatti immoo maal raawwanna yoo naan jettani wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos Dabra Zayit ishee jedhamtu irratti duuka bu'oonni isaan bira dhufanii barri dhumaa yoomii nutti himii mallattoon isaa maali jedhanii gaafa isa gaafatan fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos
wantoota biyya lafaa kanarratti ta'u itti himee ture. Bara dhumaa irratti wantoonni akkanaa hin raawwatu. Bara dhumaa kanarratti wantoonni akkanaa hin ta'u. Yeroo sanatti immoo of eeggachuu qabdu. Yeroo sanatti immoo kadhachuu qabdu. Barsiisonni sobduun, raajonni sobduun ni ka'u jechuudhaan akeekkachiiseera. Erga akeekkachiisee booda immoo garuu maal jedhe gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos murteedhaaf akka dhufu. Murteedhaaf jalqaba kan dhufe fayyisuudhaaf dhufe. Amma immoo garuu murteedhaaf akka dhufu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos jala sararee itti dubbate. Isaan keessaa akkana jedhee jira. Warroota bitaa jiranii fi warra mirga jiran hiriirsisee ta'u akka dubbatu sagalee Waaqayyoon dubbata. Warroonni kuni warri mirgaan jirani warroota adeemsa kiristaanummaatiin deemanii Waaqayyo irraa gatii argatanii warroota Waaqayyotti dhiyaatanidha. Warroonni bitaadhaan hiriiran immoo warroota abboommii Waaqayyoo cabsanii akka Waaqayyoon jedhetti buluu dhiisanii of tuulummaadhaan warra deddeebi'an, hammeenyaan warra deddeebi'an, jibbiinsa malee jaalala warroota hin oomishne, warroota dhiigni namaa harka isaanii jiru, warroota hammeenyi harka isaanii jiru, warroota san immoo bitaadhaan hiriirsisaa jedha. Warra mirgaan hiriirsisatti akkana jedha. Beela'ee na nyaachiftanii jirtu, dhoobadhee na obaastanii jirtu, dhukkubsadhee na gaafattanii jirtu, uffata dhabee uffata natti bittanii jirtu ittiin jedhaa jedha. Warroota bitaan jiraniin garuu waan kana naaf hin goone waan ta'eef ibiddi bara baraa isinii qophaa'ee jira narraa deemaa jedhaani. Warroota mirgaatiin immoo ijoollee abbaa kooti osoo addunyaan kun hin uumamin osoo addunyaan kun hin uumamin mootummaa bara baraa ishee isiniif qophoofte san dhaalaa ittiin jedhaa jedha. Yaa maatii Waaqayyoo har'a aniif sinillee walitti qabamuun keenya teenyee yeroo keenya aarsaa goonee barachuun keenya akka salphaatti ilaaluun qabdani. Ibidda bara baraa kana jalaa baraaramuudhaaf, jireenya gaarii argachuudhaaf, boqonnaa argachuudhaaf akkuma har'aa mucummaa Sillaasee itti argannee borullee immoo mooticha Qaraaniyoo fayyisaa keenya gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos harkaa badhaasa itti fudhachuudhaaf. Yaa maatii Waaqayyoo akka salphaatti ilaaluun qabnu. Yeroo baay'ee dubbiin fayyinnaa gaafa dubbatamu namoonni tokko tokko akka salphaatti warroonni ilaalan jiru. Fayyinni harka kiyyaa fi harka kee jira. Yaa obboleettii koo, yaa obboleessa koo, fayyuus yoo barbaadde fayyuu dandeessa, baduus yoo barbaadde baduu dandeessa. Harka kee jira. Kanaafidha ibiddaa fi bishaan fuuldura kee kaa'ee jira. Isa si barbaachistetti harka kee diriirsi jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf guyyaani sanbataa kanatti hojii gaarii hojjennee guyyaa itti Waaqayyotti dhiyaannee guyyaa itti galatoo, guyyaa sirna galatoo irratti itti dhiyaannu, guyyaa iddoo gadaamii itti deemnu, guyyaa abbaa gaabbitiin itti wal arginu ta'aa jechuudha. Maarree kanaaf guyyaani sanbataa guyyaa boqonnaatiin gaafa jennu kiristaanonni hundi hubachuu kan qabu Waaqayyotu boqota jechuu miti. Guyyaa uumamtoonni itti boqotanidha. Waaqayyoon fakkeenya nuuf ta'ee jechuudha. Waaqayyoodhaaf immoo guyyaa uumamtoota 22 itti xumureedha jechuudha. Nuuf garuu immoo nama uumamtoota waan taaneef guyyaa itti boqannuudha jechuudha kiristaanota. Haala kanaan sanbata kabajuun suga hin dhumnee fi bara bara Waaqayyo biraa nuuf akka kennisiisu Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 4 hanga 8 irratti dubbataa jechuudha. Akka salphaatti ilaaluun qabnu jechuudha. Sanbanni kabajamuu qabaa jechuudha. Guyyaa torbaffaan sanbata duraa jedhamuun ishee guyyaa Waaqayyoon uumamtoota uumuu itti eegalee bara kaakuu haarawaatti sanbata jedhamtee waamamuu isheetiif jedha. Maal jechuudha maatii Waaqayyoo? Laalaa hubadhaa. Sanbata duraa wanti jedhamtee fi sanbanni lama jiraachuu isaati. Sanbanni tokko laalaa ishee amma Waaqayyoon uumamtoota hunda itti xumuree
namoonni itti boqotan guyyaa taasiseedha. Sanbanni biraa immoo jirti jechuudha. Sanbanni duraa erga jiraatetti sanbanni lammaffaan jira jechuudha. Inni sun immoo guyyaa kamii? Dilbata jechuudha. Dilbata yookiin sanbata guddaa guyyaa kiristaanotaa jedhama jechuudha. Inni keessattuu iyyuu sanbanni guddaan guyyaa kiristaanotaa jedhama. Maaliidhaaf guyyaa kiristaanotaa jedhama? Amma gaafiin hunda keessan keessatti uumamu jiraachuu danda'a. Keessattuu iyyuu warri amantii maal jedhaman tokko guyyaanii kabajamuu qabu guyyaa sanbata xinnaati malee sanbata guddaati miti jedhanii warroonni gaafii kaasan jiru. Namoonni gaafii kana gaafachuu barbaadanis jiraachuu dandeessu ta'a. Akka salphaatti isin haa deebisu. Akka mana amantaa ortodoksiitti guyyaan lachuun kabajama. Sanbanni xinnaan illee sanbanni guddaan illee maaliidhaaf? Sanbanni xinnaan dhugaadha. Abboommiiwwan kurnan keessatti Israa'elootaaf seera kennameedha. Kabajaa jedhamee jechuudha. Sanbanni guddaan garuu guyyaa itti bilisummaa itti arganneedha. Laala guyyaa bilisummaa itti arganne. Guyyaa du'a bara baraatirraa gara jireenya bara baraatitti itti ceenedha. Guyyaa ijoollee daabiloosirraa ijoollee waaqayyoo itti taanedha. Isa sanillee wajjin laala guyyaan kun maaliif ta'e? Manni amantaa ortodoksii guyyaa sanbata guddaadhaaf caalmatti maaliif kennitiif yoo jenne inni jalqabaa guyyaan kun sanbata jedhamee kan kabajameef gooftaan keenya hojiiwwan gurguddoo waan itti hojjeteefidha. Sanbanni guddaan jechuudha. Laala akka warsi jalaan dhoofne sanbata lachuu hin kabanya. Mana kiristaanaa yoo deemtan amma kidaaniin hin jira. Kidaaniin jechuudha. Ganama mana kiristaanaa yoo deemtan kadhannaan hin jira. Hin jira kadhannaan hin taasifama. Iddoo tokko tokkotti qiddaaseen iyyuu hin jira. Deemanii kiristaanonni illee wal ga'achitti guyyaan lachuu iyyuu boqonnaadha. Jechumaaf garuu caalmatti guyyaan itti kabajamaa guyyaa kamidha? Guyyaa sanbata guddaati. Ijoollee Sillaasee jirtu mee jirra jedhame. Mee Sillaasee nan galateeffadheera so barreessaa. Sillaasee nan galateeffadheera. Yookiin Sillaaseen uumaa kooti jedhaa barreessame. Mee warri jirtan. Sillaaseen uumaa kooti. Sillaasee nan galateeffadha. Uummanni rafeera natti fakkaata. Eshi Sintaayyoo, eshi Shawwaa, eshi Sillaaseen uumaa kooti Samboontuu, Waaqayyo si haa eebbisu, Caaltuu, Sillaaseen uumaa kooti. Jirra eshi Dirribee Sillaaseen uumaa kooti arra baay'ee gaariidha. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo abbaan keenya uumaan keenya Sillaaseen hunda keenya wajjin haa ta'u. Kanaaf guyyaan sanbata guddaa immoo akkuma duratti isiniin jedhee caalmatti manni kiristaana amantaa ortodoksii guyyaan itti kabajju guyyaa qidaamee caalaa guyyaa sanbata guddaati. Guyyaa kanatti immoo maaltu ta'e yoo jenne inni jalqabaa gooftaa laala guyyaa gooftaan keenya gadaamessa haadha keenya dubroo Maariyaam keessa guyyaa itti buleedha. Maal isiniin jedhe? Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 dubbiftu jechuudha. Guyyaa ergamaa Waaqayyoo misraachoo fidee dubroo Maariyaamitti guyyaa itti dubbatee Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba jecha ture, jechis Waaqayyo bira ture, jechis Waaqayyo ture, jechi foon uffate jedheetoo dubbatu suni jedheetoo dubbate sun jechuudha. Guyyaa itti raawwateedha jechuudha. Maaliidhaaf guyyaa kana adda taasisaree guyyaa bilisummaan ilma namaa itti jalqabameedha jechuudha. Guyyaa ergamaa fi ilmi namaa itti dubbachuu itti jalqabeedha jechuudha. Kanaafidha guyyaa bilisummaati wanti jennuuf jechuudha. Mee ilaala biyyuma keenya keessattuu iyyuu guyyaa biyyi takka diina ishee itti moote guyyaa akka bilisummaatti hin kabajii miti. Amma yoo ilaaltan biyyi keenya Itoophiyaan Adawaa isa jedhamu itti kabaji. Maaliidhaaf kabaji? Guyyaa itti bilisummaa itti argatteedha jechuudha. Kanaafidha
nullee guyyaan itti bilisummaan keenya itti jalqabe guyyaa gooftaan keenya uumaan keenya faayisaan keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa ergamaa isaa ergee gadaamessa dubroo Maariyaam keessa itti bulee jechuudha ni jalqaba. Inni lammaffaan immoo guyyaa du'aa itti ka'eedha. Laala guyyaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gaafa jimaataa fannoorra oolee dhiiga isaa angalaasee aarsaa nuu ta'ee agartaniiti aarsaa nuu ta'ee aarsaa dhiyeessee aarsaa fudhataa ta'ee bilisa itti nu baasee du'ee guyyaa gaafa sanbata guddaa immoo du'a moo'ee itti ka'e jechuudha. Beektu miti guyyaa sana abboonni mana qulqullummaatti walitti qabamanii akkamitti akka faarfatan jechuudha. Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos lammaffaadha kun. Sadaffaan immoo guyyaa duuka bu'ootaaf hafuura qulqulluu itti kenne yookaan manni kiristaanaa keenya maal jetti guyyaa dhaloota mana kiristaanaa jedhamee itti waamamu jechuudha. Guyyaa dhaloota mana kiristaanaa guyyaa hafuurri qulqulluun duuka bu'oota irratti itti bu'e jechuudha. Itti bu'e jechuudha. Sadaffaan inni biraa immoo inni arfaffaan immoo lammaffaa kan itti dhufullee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa sanbata guddaati jechuudha. Guyyaan isaa garuu hin beekamu yeroon hin beekamu garuu hin dhufa jedhameetu kan itti tilmaamamu guyyaa sanbata guddaati jechuudha. Kanaaf guyyoonni kuniin adda ta'anii sanbata guddaan qiddaaseen sirni galatoo waamama jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa sanbata kiristaanotaa guyyaa gooftaa ittiin jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti kan nu kaa'u kanaadha jechuudha kiristaanota. Sanbata kiristaanotaa yookiin guyyaa gooftaa jennee waamna jechuudha. Inni waamnu kun kamidha? Sanbata guddaadha. Sanbata xiqqaa miti. Sanbata xiqqaallee hin kabajne garuu caalmatti sanbata guddaa wanti kabajnuu fi sababoota kanaaf akka ta'e kiristaanni hubachuu qabna jechuudha. Manni kiristaanaa keenya guyyoota lamaanuu jechuudhaan sanbata duraa fi sanbata yookiin dilbata akka guyyaa tokkotti maal kooti kabajji jechuudha. Kunis hojii jibbuu fi boqonnaa jaalachuudhaas osoo hin taane jecha kitaaboleen qulqulluun nu ajajan waaqayyoon nu ajaje waan ta'eef jechuudha. Kanallee mee wajjinaa ilaallu. Waaqayyoon Israa'eloota foonitiin sanbata akka kabajaniif akkana jedheeniira. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 3 boqonnaa 25 lakkoofsa 2 jechuudha. Irratti maal jedhaa? Sanbata koos eegaa ani waaqayyo waaqa keessaniidha. Ani waaqayyo keessaniidha. Maal eegaa? Sanbata koos eegaa. Laala sanbata jedhamte kan waamamte tamidha jechuudha. Sanbata duraati yookiin qidaamee jenne san jechuudha. Gooftaan keenya Ayuudota akka eeyyama waaqayyootti osoo hin taane akka fedha isaanitti sanbata kabajaniin immoo akkana jedha. Guyyaa sanbata hojii gaarummaa hojjedhu. Agartanii waan jechaa jiru? Sanbata guyyaa mana haraqeetti ooltanii miti. Sanbata guyyaa mana sagaagalummaa itti deemtanii miti. Yookiin mana qaalluu itti deemtanii miti. Guyyaa nama itti walitti buuftanii miti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti guyyaa sanbata hojii gaarummaa itti hojjedhu jedhaan jechuudha. Warroota akka fe'anitti deemanii akka fe'anitti baacaniini kana jedha jechuudha waaqayyo. Kana jechuun hojiiwwan lubbuu fi fooniif suga kennisiisuu danda'an guyyaatti raawwannu jechuudha. Kanaaf kiristaanonni haala kanaan hubachuu qabna jechuudha. Yeroo ammaa sanbataa fi ayyaanota biroo dhiisuudhaaf warroonni wantoota adda addaa raawwachaa jiran dhagaa jirtu. Suutuma suuta deemamaa jira amma guyyaa qidaameen hojii taateerti. Iddoo tokko tokkotti hojii godhanii jiru. Suutuma immoo sanbata guddaallee immoo akkas gochuudhaaf deemamaa jira jechuudha. Kana immoo kitaabni qulqulluun akkana jedha. Kitaabni qulqulluun faarsaa 73 lakkoofsa 8 irratti
tokko ta'anii jedha. Tokko ta'anii laphee isaanitti jedha. Uummata isaaniin kottaa jedhani. Ayyaanota Waaqayyoo lafarraa haa balleessinu jedhanii jedha. Ariitanii maatii Waaqayyoo kottaa jedhanii walitti qabamanii uummata isaanii walitti qabanii warra garee isaanii ta'an jechuudha walitti qabamanii ayyaanota Waaqayyoo lafarraa haa balleessinu jedhanii. Eenyudha laata isaan kuniin? Warri ayyaanota Waaqayyoo balleessuu barbaadu kuniin eenyudha? Warroonni maqaa Waaqayyoo akka ittiin kabajamne, maqaa Waaqayyoo akka ittiin waamamne barbaadan kuniin eenyu isaanii yoo jenne beekuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wantoonni lama akka waliin dhoofne immoo kiristaanni beekuu qaba. Dhugaadha. Wantoonni lama wal'ee jira. Wanti wal'ee maalidha? Tokko kiristaanuma ta'anii ortodoksuma ta'anii warroota guyyaa kaniin maalidhaaf akka ooluu qabu warroota hin beennedha. Warroota hin beenne hojii waan hin hojjenneef mana haraqee kan deemu, mana qaalluu kan deemu, mana sagaagaluu kan deemu, mana jibbiinsaa kan deemu baay'eetu jiru. Kuniin Waaqayyo biratti fudhataman qabu kun. Fudhataman qabu. Guyyaan Sanbataa guyyaa hojii gaariitti hojjennu bichaadha bakka. Guyyaa nama itti miine yoo jiraate dhiifama itti gaafannu. Guyyaa hospitaala deemnee nama rakkate kan itti nyaachisnu, kan itti gaafannu. Guyyaa warroota humna hin qabnee fi humna itti taanu. Guyyaa itti gaabbii itti galluudha. Guyyoota 6 saniin yookiin 7 saniin guyyoota hojii gadhee itti hojjenne ta'uu danda'a. Guyyaan Sanbata guddaa immoo guyyaa itti qulqulloofnu ta'uu qaba jechuudha. Kiristaanota guyyaa itti qulqulloofnu ta'uu qaba. Kanaaf akkanatti hubachuu qabna. Akkanatti beekuu qabna. Akkanatti deddeebi'uu qabna. Beeknee yoo ittiin deddeebineedha. Yoo ittiin jiraanneedha. Fayyina kan argannu kiristaanota. Kan hubannee kana beekuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Kanaaf kiristaannis adeemsa isaa beekuu qaba. Guyyaa cimjedheetuma taa'uu qabu miti. Yoo hojjetellee immoo garuu cubbuudha jechuu miti wanti beekamuu qaba. Cubbuudha Waaqayyoon natti eekama jechuu miti. Waaqayyoon nuuf jechaadha. Nuti akka miidhamne, ijoolleen isaa akka miidhamneef guyyaa kana boqonnaa akka argataniif. Odoo kitaabni qulqulluun akkana jechuu baate keessattuyyuu hojjettoonni baay'eetu miidhamuu turan. Beellanni miidhamuu danda'a ture. Waaqayyoon garuu dursee seera kana nuuf uumee jira jechuudha maatii Waaqayyoo. Egaa ka guyyoota Waaqayyoon guyyoota dilbatarraa eegallee hanga Sanbata xinnaa wantoota jiran ilaallee jirra jechuudha. Amma mee mata duree biraatitti osoo hin darbiniin dura kiristaanonni hubachuu kan qabnu, beekuu kan qabnu guyyoota kaniin uumamtoonni kumkum akka lakkaawwaman, akka uumaman adda baafnee hubachuun hunda keessanirraa eegama jechuudha. Asumaan immoo handaawutii isinii kenneen jira waan ta'eef handaawutii san dubbisaa sagalee kanallee dhaggeeffadhaa. Guyyaa tokko immoo teelegiraam irratti gaafiin hin jira. Gaafii isinii dhiyaata. Warroonni baratan gaafii san irratti hirmaattu jechuudha. Asumaan warroonni haarawaa taatanii teelegiraamii Faayisaa Addunyaa jedhu irratti achirratti hirmaadhaa. Handaawutii isiniifan ergaa wantoota garaagaraa gaafii shakkitoota irraallee ka'u achi keessatti deebii argattu waan ta'eef teelegiraamii Faayisaa Addunyaa jedhu ijoolleen baadiyyaa keessattuyyuu baadiyyaarraa naa bilbilanii ijoolleen baay'een gaafii gaafachaa jiru. Ijoolleen baay'een handaawutiin kee nu bira ga'e jechaa jiru. Kun waan guddaadha. Kiristaanota haa cimnu, haa dhaabbannu. Keessattuu immoo ijoollee baadiyyaa irratti haa hojjennu. Ijoollee baadiyyaa irratti yoo hojjenne manneen baadiyyaa baay'een isaanii hin cufamaa jiru waan ta'eef ijoollee baadiyyaa bira ga'uu immoo kan dandeenyu
yoo dandeenye kitaabolee yeroo ammaa bituudhaaf baay'ee rakkisaa ta'eera, qaalii ka'eera kitaabolee bituudhaaf. Amma wanti gochuu qabnu maalidhaa? Hanga dandeenyu barsiisonni wangeelallee as jala jirtan yoo jiraattan wanti gochuu qabdan kan jedhuan yeroo keessan aarsaa godhaatu kitaaboleen harka keessa illee yoo jiraate kitaabolee san gara handaawutiitti hiikuudhaan ijoollee baadiyyaatiif ergaa. Namni yeroo ammaa bilbila of harkaa dhabe hin jiru, yoo xiqqaates yoo guddates biyyaansi harki 50 ol nama bilbila fayyadamaa jirudha. Bilbila sanarratti hanga waan biraa dubbisu, hanga fiilmii biraa laalu kitaabolee amantaa kaniin akka dubbisu taasisuu hin dandeenya waan ta'eef akkasitti kiristaanonni walaa cimsinuu. Teelegiraamiin Faayisaa Addunyaa jedhamu immoo nama beektaniif akka badhaasatti sheerii taasisaaf hime. Sheerii taasisaa bakka